Websaayitiiwwan quunnamtii saalaatiin wal qabatan akkasuma immoo beeksisa quunnamtii saalaatiin wal qabatan bilbila keessan irratti akka hin banamne yookaan ammoo akka hin mul'anne gochuu yoo barbaadan seettingiin amma isinitti agarsiisu kana qofa sirreessuudhaan ofirraa dhorkuu ni dandeessan. Egaa gara seettingii deemnee isinitti agarsiisu. Jalqaba garuu viidiyoon kun namoota umrii waggaa 18 gadi jiran osoo isin bira yoo jiraatan yookaan ammoo daa'imman yoo isin bira kan jiraatan ta'e seetting kana dhoksatti osoo ilaaltanii bilbila keessan sirreeffattanii isiniin jaa. Egaa gara seettingii deemuudhaan egaa seettingii keessa seentanii boodatti iddoo connection jedhu kana tuqxanii egasii more connection setting kan jedhu kana jechuudha. Asitti private DNS isa jedhu kan isa kana jechuudha. Private DNS kana tuqxan. Ergasii boodatti asitti private DNS provider host name kan jedhu kana isa dhumaa kana irratti filattanii ergasii as tuquudhaan barreeffama kana osoo waan tokko irraan tuqan godha jechuudha. Isiniif maxxansa copy gootan asirratti paste gootan family.adgar.dns.com kan jedhu save gootan. Ergasii boodatti asitti kinoo jechuudha. Private DNS bakka jiru jechuudha. Family Adgar kan jedhu kun dabalamuu qaba jechuudha. Ergasii boodatti websaayitiiwwan amma maqaa dhahe kun tokkoon isaan banamu jechuudha. Akkasuma immoo viidiyoo waan akkasiitti wal qabatu bilbila keessan irratti abadan inuma mul'atu jechuudha. Egaa galatooma viidiyoo kana share godha. Akkasuma immoo chaanaalii wal baasiitiif haaraa yoo kan taate subscribe godheeti irraa baradhu.